السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خندا وجه جرتان أنا بوليسا كيسان كمال الزياتي. كم جرتان جالتو سا خمجون توتا هردفتو تا شانا لكينيا. guyyaa irraan tana kan akkuma kanaan dura waa adeesin eegallee jirru qophii waa'ee sihiriitii fi budaadhaatiin wal qabatu akkamitti akka jinni irraa ittisuu dandeenyu akkamitti sihirii nama godhame ka garagaraa guutumaa guututti irraa bilisa taana kan jiru guutuu qophichaa intiroo gabaabduu kana booda walitti deebina hanga dhuma qophii hiyyaatti na hordofaan isinin jaa wabillahi tawfiq. Egaa deebinee dhufnee jirra kabajamtoota jaallattoota hordoftoota kiyya dawaanin arrantan isinii himu kun eeyinaa lama gosa lamaan isinii hima tokkoffaa irratti kan ofuma harka keessanii walitti hojjettan hoggaa ta'u inni kaan ammoo hamma warshaadhatti manufaakturiitti hedha gosa lameenuu isiniif hima akkaataan inni isinii hime kanaan ka fayyadamtan taatanaan wallahi maqaa rabbitiin isinii kakadha wanni sheexaana ta'ee jinnii ta'ee guutumaa guututtu dawaa kana bira kuttu jalqaba irratti maali wanni ati gootu jechuudha. دوان أنا ما يسني أجر ساجر وخانة يجور خانة زي مفوتني دوان كم مالي حلتيت فيجل فيجل حرمل قشور الرمان كنشر رمان عاطفي حامد إنسان كان هم ده هو في الدني إن برا معية سائل إذا جو خانة يجور خانة أسرت يسني أجر ساجر وخانة إنسان كان هم ده هو نفوتني وليش فايتني مال قوتن إدو هو أهي سبزي إدو دخين فانجرتو فالتيلوني إدو سنجرتو walicha fayyadanii achi keessa keessanii guyyaa 20 jechuudha kan inni dawaan kun turu. Dawaan kun gaa eega isa hunda waliif fiddanii qaruuraa keessa keessanii qaruuraadhaan wajjin iddoo ho'ituu teessiftan jechuudha. Hoggaa guyyaa 10 hunda yeroo guyyaa 10 inni gahee dawaa kana baastanii zeeta qallaatti qiccan. Egaa zeeta qallaatti qiccan booda achi keessatti deebistanii jechuudha iddoo oowwaa san keessatti deebistanii achi boodaan yeroo inni guyyaa 20 gahu baastanii dawaa kana ol kaayattanii yeroo sheexaanni nama seene hunda fuutanii walii hanga haajaa teessaniitiin hanga tokko bichaa funyaan keessa dhap gootanii jechuudha. Achi boodaan sheexaanni wanni jaamu guutumattu dhabama taha yookaan ammoo fuutanii maal gootan eega funyaanii buustan booda sheexaana san guutumattu akka ittiin deebine godhuu yoo barbaadan taatan dawaa san baay'ifattanii hojjettanii achi boodaan maal gootan qaama nama sanii guutuu isaa dibuu qabdanii jechuudha. Kana booda wanni sheexaana jaamaa gongumaa nama sanitti hin deebitu jechuudha bakka. Dawaanin isinii himu kun isa kana guutumaan tartiibaan akkaan nama isinii jee kana fayyadamnaan wanni sheexaana fakkaataa gonguma isinii kan dhiyaanneedha jechuudha bakka nama sanii dhiyaachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf gaa akkuma ammarra asirratti agartan kana tartiibaan fayyadamaa. Wallahi dawaan kun hunu asukkumaan arsiigeessuu jiru kana jechuudha. Dawaan kun shakkiin qabu yeroo baay'ee kan itti hojjennee muuxannoo yeroo dheeraadhaatiin kan qoratamedha. Shakki takkaan malatti wanni isin shakkitan hin jirtu tartiiba qofaan fayyadamuudha wanni isin irraa eegamu. Egaa warroonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan ammoo subscribe, share, like gochuudhaan nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa. Channel keenya irraa fayyadamaa namoota biraallee itti afeeraa isiniin jennaa jechuudha. Egaa kabajamtoota hiyyaa qophiin keenya akkumatti fufetti jira. Ammallee akkumatti fufetti jira. Tartiibumaan akkanumatti kan laaltanidha jechuudha. Inni kunis akkanumaan jechuudha. في منافع المثروع بالآية والعية ووجدتها بخط الشيخ محمد بن سهل البيان رحمه الله تعالى جيس كيستيس أوفا كتاب خنرة حالان كان قرأت ميدا يجودا دوان كوني حالان اسم فيا جيتين أبدي قدا قبا يجودا. إيغا akkanumattis gaa dawaa kana kan biraallee na wajjin ilaaltu hanga dhumaatti na wajjin tura. Egaa inni kun ammoo inni kunis ammas dawaa ciinaa biraati jechuudha.
inni kun suuraadhaan isin agarsiisa dawaan amma isin dabbadde inni kun kunoo kan inni amma isin jechuun jechuudha maayyeetu saal jechuun suuraan isaa kana fakkaata maayyeetu saal jedhama isa kana jechuudha bifti isaa baalli isaa kana fakkaata magaalaa irraa ammoo yoo bitattan gurraachaa fi adii qaba isaan lameenuu waliif fiddaniiti kan isin fayyadamtanii jechuudha lameen isaatu walumaan bitattanii jechuudha inni kun ammoo kana jechuudha eewwa ifama inni kun ammoo haltiit inni jaamsun kana haltiit kan fuutan kana harreefu dabarsine kun ammoo rummaan jechuun isa kana quncee isa kanaati jechuudha kan fuutan firii kana osoo hin ta'in quncee isaati kan fiddan kanuma jechuudha kunis kanuma reefuun tanaati haltiiduma bifa garaagaraatiin jira waan ta'eef inni kun kana jechuudha bifa lameeninuu kana qaba jechuudha isaan lameenuu kanuma eewwa tartiibuma kanaan akkana fayyadamtanii isaan kanas waliif fiddanii hurreessitanii jechuudha quncee isaatis ni fuutu achi boodaan akkasii fiddanii isaan hundaa waliif gootanii jechuudha tartiiba tokkollee kan ammoo dagachuun qabdanii tartiiba kanaan osoo hin dogoggorre fayyadamuu qabdanii jechuudha inshallah inni biraa ammoo dawaa ayina kanaati dawaan kun kana fakkaata jechuudha isaan kana wal fiddan kun ammoo dawaa ayina biraati ucuudu saliib kajuuma kana magaalaa irraa bitan hareefuutiin ammoo garagara bifa addaatiin jechuudha kun amma kamaan ufaa kirritee oomishamee warshaadhaan oomishamee sihiriidhaa fi budaa fi hundaaf jechuudha kan inni fayyadu akkuma asirratti argaa jirtan kana egaa dhibee sihiriitiif budaatiif guutumaa guututti hanga qabbanaatiillee dawaan kun qorra faalii jedhamu hundaaf kan isin fayyadu jechuudha kanaan fiddan magaalaa irra jira ucuudu saliib zayitu saliib ucuudu saliib jedha magaaluma irraa bitattan jechuudha bifti isaa kana fakkaata jechuudha akkuma asirratti isin agarsiisaa jiru kana tartiibumaan inni hungaa isa bareedaadha zayita bareedaadha jechuudha oriijinaalli isaa magaalaa irra jira waan ta'eef fuutanii bitattanii jechuudha akkuma isin agarsiisaa jiru kana jechuudha ucuudu saliib jedha kunoo yaamraadu saali wattalfiiti hundaaf da'aadha inni biraa immoo isa kana jechuudha kan bitattan زيت خنا يجوا خم بتتن نافع لجميع السير ويعالج الجنون هنجا مراتو تخني فيدو هنجا مراتو تيجوا مالي إنهم كنوا أكو ما سرت سنجار سيسونا مكاني سافونو بيفو ما خنام بتتن يجوا بكا بيفو ما أسرت أجر تن خنام بتتني واستخدامه الدهن أي كامون تيجوا بكا هم الجرا أيه bifa kanaan jechuudha kan isin bitattan akkuma asirratti agartaa jirtan kana inni biraa duhnu kan amma isin agarsiisaa jiru kun sa'azaabii jechuudha zayita sa'azaabii duhna isaati kan bittan jechuudha magaalaa irraa dawaa'ul mufiid jedhamu ammoo dawaa'ul mufiid zayita isaa magaalaa irraa bittan akkanuma jira jechuudha bifti isaatis kanuma abuu dawaa'il mufiid jedha magaalaa irraa bitattan jechuudha iddoo qulxaarooti iddoo manni dawaatti gurguramu hundatti argama waan ta'eef isa kana fuutanii bitattanii inni kunis akkasuma shayitaanaa fi budaa fi sihirii nama godhamte ta jinnii ta kiristaanni si godhe ta muslimni jallataan isin dalage hunduma siitiif jechuudha ta jinnii ta qilleensa irraa isin dalagamte hunda faayidaa qaba hanga maraatutti jechuudha inni kun ammoo duhul haltiit jedhama haltiit jechuudha haltiituma reefu isin agarsiisa kun akkasuma kunis hanga maraatutti dawaadha jechuudha namoota mataan isaanii maraate sammuun isaanii qalbiin irraa deemte hundaafuu wantuma jinnii wal qabatu hundaaf fayyada jechuudha bakka shakkii takka hin qabu jechuudha inni kun hundinuu jechuudha akkuma kana jechuudha akkuma asirratti agartaa jirtan kana dawaa kana hundaafuu tartiibaan akkanuma magaalaa irraa bittan hagammaatti dawaa meeqa isinii haaseedha jechuudha naafi'um li'amraadil junuun والسحر والمثل كونيس akkasuma isa hundaafuu faayidaa qaba jechuudha akkanumaan jechuudha ayyi akkamitti isa kana fayyadamnaa kan jiruufammoo isiniif hima jechuudha kunis amma للسحر والمثل وإراوة الجنون دهنو دون وشرابا صبح ومساء جدا أما دواء خنا كم كفايدة من الجدو دهنو الداء أبو دواء المفيد كي يسمى ليه كله هندي ساتو internal external اللي خم فايدة جرا كيساتي بي جرا آلاتين يجوا خن زين فايدة دواء خنا سحري داف وخنا مو مراتو داف كم فايدة يو خطات تهاتي سحري وخنا من سجود تهاتي وخنا مو مراتو نمني اسم دراها مراتو تهاتي دواء خنا إسا توكيشان إسني دوب بدي سمالي مال قوتن قوتو إسا فوتني نمنخون غنما مانكيا توكو
daa'ima qulqulliidhaa wajjin fayyadamee liqimsaa jechuudha. Kaan ammoo funyaaniin buuftan qaxaratan fi fe'an fi funyaan isaa keessa buustanii jechuudha. Haala kanaan fayyadamtan. Kunoo kunis akkasuma walmarsu walaa'iin hunduma isaatiif faayidaa qabaa jechuudha. Dawaan kunis duunu laaqiru qaraa kajoo kanaas itti fidan jechuudha. Ammaas duunu laaqiru qaraa kajoo kana walumaan bitattanii jechuudha. Isa kanaas kunoo kana fakkaataa. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanala Kamaalizaat kan obboleessa keessan Kamaalizaat guyyaa guyyaadhaan qophii kanaaf bareedoo isinii qabadhee kan isinii dhufuun ta'uudhaan isin ammoo wanni isin irraa eegamu kafaltii takka wanni kafaltan hin jirtu YouTube chaanala keenya subscribe share like gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa barnoota keenya irraa fayyadamaa isiniin jenna. Barnoonni kanaatii fi barnoonni dhibee isin dhibee kanneen dawaadhaan wajjin wal qabatan irra caalatti kanneen karaa hakimaatiin furmaata argachuu hin dandeenye karaa kanaan barachuu koo barbaaddan taanaan YouTube chaanala keenya bichaa subscribe godhaa. As jalatti immoo koomantii nuu kennaa. Barnoota barachuu barbaaddan mata duree kamirraa dhibee kamirraa wanti isin rakkise yoo jiraatte yaada keessan na biraan gahaa. Sodaan takka hin jiru. Yeroo gabaabaa keessatti viidiyoon hojjedhee kan isinii dhihaadhuun ta'a jechuudha. Egaa dawaan sun kanuma akkuma asirratti agartan فيديو قبابينان الرئيسي ديفيسيتين جرا حالة خنان أقرتن جدا زيتو حلتيت كجوهنا نافع لأمراض الجنون هندما تجدا زيتو القسط خير وهنا سنيتن جدا كتو زيتو القسط خير ريفو سنين دبتني سخنا خاص دوبت أقرتا جدا كان جدا بيفتساسا فكاتا زيتو حلتيت دوب خجروهنا زيتو القسط خير وهنا جدا ولي قال زيون هم كانت بتو زين بيتشان دوامي جدا دوا شني جدا زيت شني بيتا زيت شنان كان توكيتشا دواء أبو دواء المفيد كي يدو سمالي قوتو إسا غرا خيساتين أكان سيني جيسانين كان سين فيدمتن جيجودا ترتيبو مسانين أكاسما فيدمتني جيجودا بليان كيا في جالدم تتخيا إيقا برنون خيجا خارانتنا وإسيتي والقبط أسمر الدياتا هنگيرو برا ودي هنوتي